Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeressii mee nuuf gargaarisi Allah yaa Rabbii qiyyaa. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa egaa akkuma beekamu uummata keenya qeef qabeenya isaa irraatii shiira diinatiin ajjeechaa jalaa dheessee mooyyelee irraatii gama Gambo mooyeletti baqate deeggaruudhaaf uummanni keenya biyyoota alaa keessatti argamu kallattii GoFundMe jedhuudhaan tumsa taasisuun keessan ni yaadatama. Tumsa isin taasiftan san bakka sadiitti qooduudhaan bakkoota sadaanitti akka ergine isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Tumsi kun bakka sadii inni qoodame keessa inni tokko dhaabbata Guddiif Chaarti jedhamuu fi akkasumas dhaabbata Fannoo Diimaa fi akkasumas dhaabbata itti gaafatamtoota dhimma dubartoota Arda Marsabeetiif akkasumas si'alloo keessa jiranii fi adde Safiyaa Sheek Eedinii fi akkasumas adde Rahma Jaldeessatti erguun kenna ni yaadatama. Egaa gara adde Safiyaa fi adde Rahmatti qarshiin ergame sun isaan dhaqqabee jiramoo hin dhaqqabne waan jedhuudha fi gara adde Safiyaatti bilbilee egaa turtii isaa wajjin taasisuuf jirra. Dhaamsa dabarfatanullee ni qaban haala wayitaawaa gubbatti faana bu'aan affeerra kenna. Adde Safiyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nageenyi badhaadha fayyuma? Fayya nageenyi badhaadha isan fayyuma? Fayya alhamdulillahi rabbil alamin baga jiraattan afiyaan akkam? Dassa wanni cuf nageenyi badhaadha. Masha Allah baga jiraattan har'a geessanii egaa jireenyi kun argitee imala dheeraa keessa qaxxaamurtanii bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti illee shoora guddaa akkasiin taphataa turtan nulleen quba qabnaa waan dhimma uummata keessanii adda durummaadhaan dhimmamtanii gaafa uummanni keenya buqqa'ee irraa kaasanii uummata keenya buqqa'ee san deemtanii daawwattanii rakkoo isaanii qoodataa turtanii egaa uummanni keenya uummanni Oromoo waan kanarratti hirmaatee dirmatee waan danda'u isin bira dhaqqabsuudhaaf carraaqqii taasisee jira. Waan uummanni walitti qabe summee isin bira geettee jirte adde Safiyaa? Yaayyuu nu geette wanni uummatii nutti ercuuf yaayyuu nu geette beessa keenya miliyoona 4.5 yaayyuu nu geette galatooma saniin jedha obboleentiyyaa. Waan isan nu kennitan harka qabna waan hojjennuun illee irra yaadachuu jirra galatooma galati keessan hin badini isaniin jedha akka haadha dubartoota ka durtaa dubartoota anin isan galatoofadha dubartiteen cuf isan galatoofatti galati keessan hin badini guyyaa cufummaa akkanum wal bira jennee waan dandeenyu wal qarqaarru kaa'uuf dibdanii waan sila waan dibiin hojjettan walti buusitanii obboleeyyan teessan tarakkoo qabdan rakkoo baasinettanii waan sunu gadergitanii galati keessan hin badini anin guddoo isan galatoonfadhaa isaniin jedhu. Adde Safiyaa horii buli deebani mee doolariidhaan qarshiin sun meeqadha? Doolaa 42,000. Ayyee hedduu galatooma mee horaa bulaa deemana jijjiiramni kallattii roga siyaasatiin ummanni keenya Oromoo biyyattii keessatti taasisaa jirullee waan guddaadha. Mee gara sanitti osoo hin tarkaanfatin yaada keessanillee barbaanna waan ta'eef mee ummanni keenya buqqa'e sun gaafa inni buqqa'e irraa kaasee yeroo daawwattanitti akkam keessa ture amma akkam keessa jira bifa kamiidhaan deeggarsi kun taasifamuudhaaf irra karoorfataa jirtan? Uummatii keenya gaaf qara baqatee dhufee fuula bultii hin qabu nyaati hin qabu manuufi keessa ba'anii waan tokkollee hin fudhanne hidhaatiin qabanii waan hidhatan hin qabanii ijoollee xixiqqoo jaruuwaati jarnaddeeni ka dubartootati jaarrolee nama hedduutti rakkoo hedduu keebba'ee qarshiin isan ergitanii karaa hedduu yaayyuu nu dhaqqabdee rakkoo adda addaatti uummata keenya irga'ee bokkeenillee ni rooba. Uumati keenyallee kalafkee qubata danda'u waan danda'u wal bira ejjanii rakkoo sun irratti akka wal baasan irratti hojjetanii uumati keenya garii qaryaa galee ammoo ammaan tanallee rakkoo hedduu jira. Arda mooyyalee Gaamboo Itoophiyaa keessatti ammallee lolii ka'ee bommaan waladanii uumati garriitiif uumati booran waladanii uumati garri kun rakkoo hedduu booran irra fide bommaan hadanii waan rakkoon hedduun biyyirgeette hadii mincuf walirra gubanii. Rakkoon sunini arda mooyyalee Itoophiyaa keessa mooyyalee Oromiyaa keessa deemumaa jirti. Baqi namaa ammallee Gaamboo keenyaa takaarumaa jira. Warri qar deemelleen baqachuuma jira. Dhibii suniin hagarra nurra hin buqqaane dhibii suniin guddaan kaqaraallee guddaa kalee jalqabate min hedduu gubanii rakkoo nama hedduu madaa'e. Rakkoo hedduu deemu jira. Hayyee adde Safiyaa horii buli deebanii egaa akkuma reefullee jedhe
adeemsi siyaasaa biyyatti san keessatti ummanni keenya yeroo hedduudhaaf taayitaa dhabee hoggansa dhabee dararamaa ture amma taayitaa gurguddaa biyyatti Itoophiyaa keessatti jirtu muummicha ministeeraa irraatii jalqabe haga taayitaa raayyaa waraanaa irratti illee ilmaan Oromoo muudamanii jiran bakka gumrukiif galiiwwan hundarratti akka Itoophiyaatti ilmaan Oromootu muudamee bakka san taahaa jira kanaan durallee gaafa muummichi ministeeraa filame ardaa marsabeet keessatti argitanii gammachuu keessan ibsataa turtanii muummichi ministeeraa haaraawun uummata Oromoof muudamuu isaa wal qabatee gammachuu guddaa ibsataa turtan eegamee gammachuun kun gara hojiitti illee jijjiiramee rakkoon uummata keenyaa irra deemaa jirtu kun akkasiin dhaabbattuuf akka dubartii Oromoo qabsoo keessa dabartetti ummata Oromoof maal dhaamta akkasumas dabalataa warra taayitaa qabate taayitaa biyyatti Itoophiyaa qabate saniifillee rakkoo biyya keessa jirtu sun furuuf akkasumas ilmaan Oromoo bakkuma hunda tarcaa walitti qabuulleen haa taatu dhaamsee ati qabdu akka dubartii qabsoo keessa turtetti dhaamsee adda barfattu maali? Dhaamsee adda barfaddu gaaf obboleessi keenyini marcuma Piraayim Ministeera fudhatee nu guddoo gammanne lafa naannoo Booranaa Keenya keessa cuf keessatti waan suni celebreessinee gammannee gammachuun jiraanne duubani wanni an obboleeyyantii yaddaamadu obboleeyyantii taangoo harka qabdu ta kutaa Oromiyaatii fi Piraayim Ministeera keenyallee wanni an itti dhaamaddu obboleeyyantiin ta Oromoo ganni bardheera rakkoo keebbaate bittinnoofte fuula cufa galte lafa adda addaa addunyaa sanirra cufa facaate dhaabbii Oromoo ta war jirtu illeen hin jirti ta akka ammaan san daaboo piidiyoo sana dhaabbii Oromoo ilmaan keenya ta'al jirtulleen hin jirti ala nu galcha hogganooteen ta dhaab Oromoo ta'al jirtu ta war jirtullee akkasii waliin quunnamtee tokko taate waan Oromoo irratti waliin hojjette lafu fi galte akkasiin biitee na hojjettu akkas nu gootu abbaa barcumaati Piraayim Ministeera keenyallee akkasitti dhaamadda pireesidentii keenya naannoo Oromiyaallee waan an jedhuuni dhaamsi kiyyin kaan isaa dabarsu fedhu nuhinilleen bulchoota arda keenyati dhibii isantu kunullee nutuqa rakkoon Oromoo teenna nulleen Oromoo keenyati kanaafuyyuu wanni ani si dhaamaddu akka haadha Oromoo akka nam durdeema dubartoota Oromoo ilmaan kiyyin tokko al jirti tokko war jirti ilmaan kii ta'al jirtullee alanaa gaggalchaa edheessanii dhaamadda hoogganoota dhaaba Oromoo ta'al jirtullee dubbisaa karaa nagaatiin waliin hojjedha warqeen kaal jirtu falanuu galchaa edheettiin akkasisanii akkas dhaamadha. Ayyee horii bulii deebanii addee Safiyaa Sheeka Aadan hedduu galatoomi dhaamsa bareedaa nuu dabarsitee mi'a ati itti gaafatamtuu dhimma dubartii ardaa marsabeetitii sadarkaa hoggansa guddaa gubbaa jirtaa ummanni Oromoo keenya Oromoon Boorana keenya keessattillee ummanni Oromoo Boorana hedduu qubata kallatti kanaanillee hedduu qubata lafti Boorana kun lafa bal'oo ummanni keenya qubsum isa bal'aa kanarra ummatoota hedduu wajjiidhaan bara dheeraan fidamaa ture warri argitee saba birallee laf Boorana irratti qubatee hedduu waliin fidamaa ture amma rakkoo amma Boorana irratti warri Boorana waliin jiraataa ture ka argitee garri ka dur argitee Oromummaan isaan beennu amma nu ummata Somaaleeti jechuudhaan lafuma Boorana kanarratti Booran hadhaa jiran miidhaa guddaa warra liyyuu poolisii liyyuu haayilii Somaalee waliin ta'uun geggeessaa jira waan kan itti dhihennanillee quba qabda warri kanaafillee dhaamsi dhaamtu ummanni Boorana ammoo mirga ofii kabachiisuuf bakkuma hunda Oromoon birallee waan kan akka quba qabaataniif wanni ati dhaamtu. Wanni an dhaamu nuyi arda keenya keessallee gosa hedduu waliin qubanna karaa dandeenyu namni nam dur deem nam cuf walitti qabee duraan dur deema nageenni nam cufaa jira nagaa daayibiisi nam tokkollee hin jiru ilmaan keenya hobbaatsuun ummati keenya wal fixsuun nageenni dhabii nuu tokkollee hin jiru akkisan nagaa lafteen keessa buusitan isan kadaddaa kabajaan ammallee lafti cuftinuyyuu abbaa qabdi namuu cufaa durii walumaan qubata ammoo aadatti lafti abbaa qabdi lafti naannoo Boorana sun ta Booranaati obboleeyyan teenta naannoo Boorana kennu waliin qubannu akkisan maanguddoo qabdani namni wal dhabellee gattaa'ee wal gaafatee akka aadaatti wal gaafatanii karaa aadaatiin rakkoo jirtu furmaatitti kennatanii akka nu nagaa waliin teennu akka nu wal kabajinu akka abbootii lafaallee kabajani isan gaafaddaa obboleeyyantii ka Booranaa waan jedhuuni waan isaanii dhaqqabe yaayyuu dhagenne
rakkoo isa mudate cufi ayyoo agarre bardheera rakkoo kee baasanii bardheera dhibee hedduun isanir ga'ee naannoo Boorana keessatti dhibee hedduun isanir ga'ee mirgi keessan dabdanii rakkattanii ammaan san rabbiin guddaan rakkoo teessayyaa furmaatitti kenne obboleeyyan teessan ulaftee waliin qubannullee nagaa waliin ta'a karaa dandeessaniin karaa seeraatiin rakkoo sanir dhaqqabcifummaa furmaatitti tolfaddaa isaniin jedhee dhaamsuun sanii. Addee Safiyaa Sheekadiin hedduu galatoomii horii bulii deebanii yeroo birallee immoo mata dureelee adda addaa irratti akka argitanii nu dhiyaatanii dhaamsa nu dabarsitan abdii guddaa qabnaa maarree yeroo biraa wal argina akka raadiyoo Daandiyaaqatti hedduu si galatoonfannaa horii bulii deebanii bakkuma jirtanitti ummata keenya jabeessaa hayyee nagaa keessa nu jiraadhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom. Reediyoon Daandiyaaqaa wabii sabaaf biyyaa umriinuuf dheeresi meenuuf dagaayisi Allah yaa Rabbii qiyyaa.